Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi kenna kan kabajaa bakkuma jirtanitti isin haa ga'u jedha. Oduu guyyaa har'aa isin biraan geenna jalqaba irratti hangafoota oduu. Lammiileen Itoophiyaa hokkoraa Afrikaa kibbaatti dhalateen qabeenyi isaanii saamamuu himan. Masrii fi Suudaan gara mariitti akka deebi'an Itoophiyaan gaafatte. Godina Arsii Bahaa aanaa Aminyaa keessatti sirni yeroo ammaa aangoo irra jiru dargaggoo Oromoo ta'an dararaa akkuma itti fufetti jira jedhame. Baqattoonni Eertiraatti Tigraay jiran haleellaa haloo ba'umsaaf saaxilaman jedhe UN. Oduu biyya alaatiin mormiin kan mudate giifti duree Gaanaa waggoota 4 fudhatan deebisuufi. Oduu sin dhageessisuun kan isin wajjin turu Anfuwaar Sultaanii amma oduu bal'inaan. Lammiileen Itoophiyaa hokkora Afrikaa kibbaatti dhalateen qabeenyi isaanii saamamuu himan. Pirezidaantii duraanii Afrikaa kibbaa Jaakob Zuumaa hidhamuu isaaniin booda mormii fi hokkora biyyattii keessatti ka'een lammiileen Itoophiyaa achi jiran qabeenyi isaanii saamamuu himaniiru. Afrikaa kibbaa keessatti yeroo dheeraaf hojii daldalaa kan hojjetaa turan obbo Girmaa Fiixaa akka himanitti suuqii isaanii dabalatee kan lammiilee Itoophiyaa hedduun saamamee jira jedhan. Haga kibxata galgalaatti sababa hokkora kanaan yoo xiqqaate lubbuun namoota 72 darbee namoonni 1234 ta'an ammoo to'annoo jala ooluu isaanii poolisiin himeera. Namoonni mormiif magaalota adda addaatti ba'an haleellaa raawwataniin qabeenyi ibiddaan barbadaa'ee saamichi gaggeeffameeras daandileenis cufamaniiru. Kana boodas kanneen hokkora kana uuman to'achuuf poolisiin humna isaa ol ta'an humna waraana biyyattii gargaarsaaf bobbaafameera. Obbo Girmaa Fiixaa waggoota 17 oliif Afrikaa kibbaa akka jiraatan himuun magaalaa guddoo kutaa biyya Jaakob Zuumaa kan taate Pietermaritzburg keessa jiraatu. Hoogganaa hawaasa naannichaa ta'uu isaanii kan himan obbo Girmaan kanaan dura lammiilee biyya alaa irratti haleellaa fi saamichi kan gahaa ture ta'us inni amma garuu nama hunda irratti kan gaggeeffamaa jirudha jedhan. Waan hunda saamanii kan jedhan obbo Girmaan amma lubbuu keenyaaf sodaataa jirra jedhu. Naannicha kan jiran manneen daldalaa dabalatee buufataaleen raabsa boba'aa waan cufamaniif socho'uun akka cimu himan. Inni tokko qabeenya gara birrii miliyoona 1.8 ta'uu qaba ture. Warri kaan lamaan ammoo tokko isaanii birrii miliyoona 3tti tilmaamuu qabu kan jiran obbo Girmaan mormitootaan saamamuu isaanii dubbatu. Naannichatti manneen daldalaa 160 ol saamamaniiru kan jiran obbo Girmaan manneen daldalaa gurguddoo fi wiirtuleen gabaa biroo akka gubaman himuun ammaayyuu naannichatti aarri akka mul'atu himaniiru. Johannesburg keessatti hojii daldalaa kan bulan aadde Ma'aazaa Tasfaayee akka jedhanitti hokkarichi eegaluun booda haalli nama sodaachisuu fi yaaddessu uumameera. Lammiilee Itoophiyaa fi Maalii dabalatee baqattoonni biyya alaa dhakaa fi uleedhaan reebamaniiru jedhu. Haalli naannichaa akkanaan erga itti fufee booda poolisiin halkan walakkaa achi waan ga'aniif amma tokko nagaan bu'eera jedhu. Magaalattiitti sochiin namootaa jiraatus amma nutti dhufu sodaan jedhu mana teennee manneen daldalaa akka banamaniif eegaa jira jechuun yaada isaanii ibsataniiru. Ministeerri poolisii Heekicheelee akka dubbatanitti saamichi taasifamaa jiru kan itti fufe yoo ta'u sochiin waan adda citeef jiraattonni wantoota isaan barbaachisu argachuuf rakkataniiru jedhu. Masrii fi Suudaan gara mariitti akka deebi'an Itoophiyaan gaafatte. Itoophiyaan Masrii fi Suudaan dhimma hidha haaromsaa irratti marii jaarsummaa gamtaa Afrikaan hoogganamu jalatti akka deebi'u waamicha dhiyeessite. Waamichi kun kan dhiyaate ibsa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa wiixata baaseen akka ta'es beekame. Biyyoonni sadan amma dura qajeeltoo waliigaltee bara 2015 mallatteessan bu'uura godhachuun jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin dhimma bishaan guutiinsa marroo jalqabaa fi opereeshinii hidhichaa irratti marii godhuu turan ministeerichi yaadachiise. Haa ta'u malee marichi lafarra harkifataa fi hiikoon siyaasaa itti kenname bu'aa barbaadamu hin argamsiifne. Kanatti Itoophiyaan ni gadditti jedha ibsichi. Manni maree nageenyaa UN walgahii yeroo jalqabaaf dhimma hidha haaromsaa irratti torbee darbe taa'een yaada dhimmichi gamtaa Afrikaatti deebi'ee mariin furmaataa haa argatu jedhu deeggareera. Itoophiyaan dhimmichi jalqabumarraa gara mana marichaatti geeffamuu hin qabu ejjannoo jedhu falmaa turte. Walgahiin mana maree nageenyaa UN kan taa'ame Itoophiyaan bishaan guutuu marroo lammaffaa eegaluusii erga beeksifteen booda Masrii fi Suudaan Itoophiyaa murtee dhuunfaa isiitiin bishaan guutuu eegaluun waldiddaa biyyoota lamaanii fi Itoophiyaa jidduu jiru hammeessee nageenya naannichaa booressa jechuun mana maree UN'tti iyyatan.
Suudaanii fi Masriin marii jaarsummaa gamtaa Afrikaan godhamu bu'aa hin argamsiifne jedhu. Itoophiyaan garuu biyyoonni lameen sababa garaagaraa uumuun marichi akka hin milkoofne godhaa turan jechuun komatti. Marii amma dura godhameen dhimmoota hedduurratti waliigaluun danda'ameera kan jettu Itoophiyaan maricha deebisanii eegaluun yaaddoo biyyoonni yaa'a gadii laga Abbayyaa qaban hunda furuuf murteessaadha jette. Itoophiyaan marichi bu'aa barbaadamu akka argamsiisu kutannoo qabdi kan jedhe ibsi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa. Suudaanii fi Masriin qajeelummaa akka marii kanarratti hirmaatan waamicha dhiyeesseera. Godina Arsii Bahaa aanaa Aminyaa keessatti sirni yeroo ammaa aangoo irra jiru dargaggoo Oromoo ta'an dararuu akkuma itti fufetti jira jedhame. Akka maddi keenya toora sirraa nuuf himanitti dargaggoo Abdallaa Haji Kamaal jedhamu badii tokko maletti hidhamuun dararaa jira jedhamu. Dargaggoo Abdallaa Haji Kamaal dhalataa aanaa Roobee ganda Saddiiqati kan jedhan maddi keenya kun dargaggoon kun du'a fira isaa aanaa Aminyaa ganda Xaddachaa dhaqee iddoo jirutti qabanii hidhan jedha. Dargaggoo nagaa kan du'aa fi fira deemu qabanii baatii tokkoo fi bultii 15 maqaa shanee jedhuun dararaa jiru jedhu. Itti dabaloonis maddi keenya kan jedhan namni dargaggoo Abdallaa qabsiise Ahmad Nashaa nama jedhamudha jedhu. Ahmad Nashaa kan jedhamu kun nama qeerroo aanaa Aminyaa basaasuun beekamu kan jedhan maddi keenya kun dargaggoo Abdallaa waraqaa qulqullummaa aanaa Roobee kan qabuu fi akkasumas waraqaa eenyummaa nama qabudha jedhan. Itti dabaluunis dabalataan waraqaa biyya Suudii irraa dhufeen harka namaa qabuu fi gandaa fi aanaa isaa gaafannaan dargaggoon kun nama nagaa ta'uu isaa ibsanii fi jiru kan jedhan maddi keenya. Kana hunda irra darbuun warri aanaa Aminyaa dargaggeessa maqaa shanee jedhuun dararaa jiru jechuun OFM'if himan. Aanaa Aminyaa magaalaa Addeelletti nama Magarsaa Daggafaa jedhamu badii tokko maletti humnoota mootummaatiin hojiirraa qabamee mana hidhaatti dararamaa jira jedhan. Magarsaan iddoo dhaloota isaa godina Wallagga Lixaa aanaa Gullisoo ganda waliigaltee Diillaa jedhamutti yoo ta'u akkuma nama kamiituu dalagaa barbaachaaf gara Finfinneetti dhufe. Finfinnee irraayis hojii mana nyaataa keessa hojjechuun faddaala argatee gara godina Arsii Bahaa aanaa Aminyaa magaalaa Sadee walitti ergame. Osoo dalagaa mana nyaataa dalagaa jiru iddoon dhaloota isaa Wallagga sababa ta'e qofaaf poolisoonni ati erga Wallagga taate shaneedha jechuun qabanii mana hidhaa aanaa Aminyaa magaalaa Addeellee keessatti dararaa jiraatu maddeen keenya toora sirraa nuuf himaniiru. Magarsaan erga hidhamee ji'a 2 gahee jira jechuun maddi keenya kun nuuf himaniiru. Baqattoonni Eertiraa Tigraay jiran haleellaa haloo ba'umsaaf saaxilaman jedha UN. Baqattoonni Eertiraa Tigraay jiran wayita waraana qaama tokko yookiin kaaniif godaanitu jedhamuun haleellaa ukkaanfamuu fi hidhaaf saaxilamuu isaanii gabaasaaleen amanamoo fi dhugaa ta'uun mirkanaa'ee gahaniiru jedha UN. Komishiinara baqattoota UN Filippo Grandi kaampiiwwan baqattoota Maayaa Ayanii fi Addii Haruuf jedhaman keessatti qaamoleen hidhatan baqattoota irratti yakka jajjabaa raawwataniiru jedha. Torbaanota muraasa darban magaalota Shiree keessatti baqattoonni hedduun to'annoo jala oolfamuu ibsuun aanga'oonni Maqalee jiran dhimma kanarratti ibsa gahaa akka kennan gaafatan. Komishiinarichi haleellaan haloo bahumsaa baqattoota Eertiraa irratti raawwatamuu fi baqattoota bu'aa siyaasaaf jecha gidirsuun akka dhaabbatu gaafatan. Itti dabaluunis baqattoota Tigraay jiraniif baqattoota Eertiraaf deeggarsa dhaqqabsiisuun akka danda'amu buufataaleen xiyyaaraa Shiree fi Maqalee dabalatee daandiiwwan banaa akka ta'an gaafatan. Tigraay keessa baqattoonni Eertiraa 100 kaampiiwwan garaagaraa keessa akka jiran tilmaamama. Lammiileen Eertiraa kunneen bobbii loltummaa dirqamaa fi cunqursaa mootummaa isaaniin irra gaadheessuun garas kan qaxxaamuranidha. Sadaasa darbe lola mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay jidduutti dhalate hordofee baqattoonni 1000 lakkaa'aman Finfinnee dabalatee kutaalee biyyattii kanatti kan dheessan yoo ta'u ammallee baqattoonni hedduun eessa akka jiran hin beekamu. Komishiinar Filippo Grandi mootummaan federaalaa fi bulchitoonni naannoo Tigraay haleellaa baqattoota irratti raawwatameerra jedhan akka qoratan gaafatan. Mootummaan federaalaa lola baatilee 8 booda dhukaasa gamtokkee labsuun loltoota isaa naannicha keessaa baaseera. Haleellaa gama kibbaa fi lixa Tigraayin itti fufee geggeessaa jiruunis magaalota lolli eegaluu dura bulchiinsi Tigraay jala turan to'annoo isaa jalatti deebifatee jira. Oduu biyya alaatiin mormiin kan mudate giifti dureen Gaanaa durgoo waggoota 4 fudhatan deebisuufi. Giifti dureen Gaanaa kaffaltii durgoo erga abbaa warraa isaanii aangoo qabatanii bara 2017 kaasee fudhatan hunda akka deebisan himan. Giifti dureen Ribqaa Akufoo Addoo kana kan himan mormii uummanni biyyattii kaffaltii mindaa irratti kaasan hordofeeti.
akkasumas giiftii dureen tun mindaa dhiyeenya kana paarlaamaan biyyattii raggaasifameen hin fudhadhu jedhan. Ibsa kanneen keessatti maallaqa haala durgootinnaa kaffalame hunda nan deebisa jedhan. Durgoon kaffalameefis maallaqa Gaanaa 800,000 ol yookaan ammoo doolaara 151,051 ol ta'a jedhameera. Kaffaltiiwwan fudhatan deebisuuf murteessuuf wanti hubannaa keessa galchuu ilaalcha gaarii hin taane namni qaburraa kan maddeedha jedhan. Ilaalchi hammeenna kaayyoo isaa akka dubartii ofiittoo ta'anitti iyya lammiilee Gaanaaf dhimma hin qabnetti akka ilaalaman gochuu ta'eedha jedhu ibsichi bahe. Torbaan darbe keessa ammoo lammiileen Gaanaa murtee manni maree bakka bu'oota haadhoorraa pirezidaantii ga'ee deeggarsa isaanii taasisaniif mindaan akka kaffalamu murteessan irratti dallansuu kaasaa turan. Silaa haaluma mindaa koreen paarlaamaa bara 2019tti murteessan ji'aan mindaa doolaara 3,500 kan ministeeronni kaabinee argatan kaffalama ture. Haa ta'u malee baroota dheeraa giiftii duree fi haadha warraa ittaanaa pirezidaantiif haaluma qaama faayidaa addaa hojii raawwachiiftoota durgoottu kaffalamaaf malee mindaa hin qaban ture jechuun BBC'n gabaaseera. Kabajamtoota daawwattoota keenya oduun guyyaa kanaaf qabanne isaan kana turanii waan hordoftaniif galatooma.